Shamsu Bashiri sirni baniinsa gadaa ituu kan ardaa jilaa odaa bultum guyyaa irraa bakka manguddoonni jaarsoliin biyya abbootiin gadaa fi qaamoleen garaagaraa argamanitti haala ho'aa ta'een kabajamuu jalqabeeti jira. Sirni kun kan akkaataa sirna gadaatti waggaa 8 geggeeffamu waggaa ta'u sirni baalli wal harkaa fuudhinsaatis kan irratti geggeeffamu ta'a. Gabaasaan guutuun Oromiyaa irraa dhaqqabee akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Tole kabajamtoota daawwattoota BBS baga guyyaa baniinsa sirna gadaa ituudha kan ardaa jilaa odaa bultumitti gaggeeffamuun ittiin isin geessiniin jechuu barbaanna. Eeyyen gabaasni keenya irraan tanaagaa haala haga ammaan tanatti ummanni sirna gadaa ituudha wal harkaa fuudhinsa baalli sabbaaqaatii fi akkasuma immoo badhaadhaa yookaan immoo dhiphisaa dabarsee walitti kan waggaa 8 gaggeeffamu irratti haala kamiin deemaa jiru kan jaamusan isin biraan kan geenyu ta'a. Egaa qaamni hawaasa Oromoodhaa kanneen kaabaa fi kibbaa kanneen baafii dhiyaa aanaa odaa bultumitti namoota hedduu odaan bultum keessummeessaati kan jiru. Hanga ammaan tanaa guyyaa kaleessaa gamaa sa'aatii boodarraa kaasee haga ammaan tanatti namoonni baay'een naannawaa magaalaa Baddeessaadhaa bulanii amma seensuma ardaa jilaa guddittiidhaa tan Oromoo hundaaf wayyooma qabdu madda walaabutti aantee iddoo guddaadhaa fi seenaa ijaaramuu sirna gadaa Oromoo keessatti keessattummoo heera Oromoo keessatti olaantummaa guddaa tan horatte ardaan jilaa odaa bultum tan mambultii warra ituutiin taligamtu ammaan tana ilmaan isiidhaa waggaa 8 tan osoo hin argamin turte ammaan tana Oromoota hedduudhaa keessummeessaati kan jirtu. Naannawaan kun ammaan tana haala gaarii ta'ee fi haala qacoollatti nama hawwatu kan haala namatti toluun haala Oromummaa mul'atuun hawaasni keenya argamaati jira. Ammallee immoo qophiiwwan adda addaa galmi warra ituu 8 ijaaramee galmi qalluudhaatis irratti ijaaramee warri waraanaatis tolfamee kan aadeeffata ganamaa sunis tolfameeti jira. Haala nageenya naannootiin ammoo bulchiinsaa fi nageenyi aanichaatii fi immoo godina Harargee lixaatis humnoota isaatii fi keessattuu naannawa kanatti nageenya hawaasummaadhaa akka itti fufuuf wantoota hedduu deeggarsa baay'ees godhaati jiru. Qaamni mootummaa qaamni hawaasaa qonnaan bulaadhaa horsiisee bulaadhaa akkasumas dhaabbileen hawaasaa kanneen akka kuraa galaanii fi dhaabbileen hawaasaa kanneen adda addaa asirratti argamaniiti kan jiranii dhaabbileen daldalaa akkasuma immoo qaamni hedduun iddoolee kanatti argamaati kan jiran. Walumaa galatti xiyyeeffannoon yookaan immoo akkaataan hawaasni gama kanatti ittiin dhufaa jiru hedduu kan nama abdachiisuu fi hedduu kan namatti toludha. Waggaa 8 baalli sabbaaqaa dhiphisni yookaan immoo badhaadhni fudhachuu deemu kun seenaa bara 1991 as inni kun hawwataadha jaameeti hayyootaanis kan dubbatamaa jiru hawaasa naannootiinis kan dubbatamaa jirus isuma kana. Bara 1991 jechuun akka lakkoofsa biyya kanaa 1983 ti sirni gadaa ituudha kan mambultii ardaa jilaa gudditti odaa bultumitti gaggeeffame deebisee kan inni itti haaromsu waggaa ta'u eegasii kaasee hangas baalliin sabbaaqaa dhumattu kanatti miilli siyaasaa corroqa siyaasaatiin laaqqate keessa ejjechaa kan ture waggaa ta'u inni arraan tanaa immoo isa 91 kanaan wal fakkaata jaameeti kan jiru. Egaa mee hundaafuu guyyoota 8 kana keessatti maal arkuu teenya yookaan immoo dhandhamni sirna gadaadhaa haala kamiin mul'achuuf ta'a. Sirni gadaa eenyu sirni gadaa odaa bultum yookaan immoo sirni gadaa ituudha kan mambultii odaa bultumitti gaggeeffamu haala kamiin argamuuf ta'a. Guyyoota 8 kan waliin turru guyyoota 8 hanga guyyoota 10 keessatti jilli kun kan jaarraa 18ffaa gadaa daraaraadhaa kan Yaayaa Alii Sireetiin hogganamaa ture ta'anii kan 91 fi inni bara 2023 immoo walumaa galatti dhandhamoota wal fakkaatu horata janneeti abdanna. Hawaasni keenya Oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan baafii fi kan dhiyaa kan bahar gamaatii fi kan gamanaatis tamsaasa kallattiiwwan adda addaa sooshaal miidiyaadhaa fi miidiyaa keessan BBS isin bira ga'us kallattii kanaanis hordoftanii wantoota hedduu argachuu dandeessan. Warra gadaatti aanus akkanumatti harkanu haa godhu isiniin jecha gadaan kan bilisummaa kan tokkummaa kan jaalalaatii fi kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u gaanjuu hedduu maqaa BBS baga geessan baga wajjin geenye horaa deebanaan isiniin jechuu barbaada.
Uummata Booranaa hongee kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaatti hammaatee miidhamaniif mootummaa fi qaamoleen garaagaraa garee fi dhuunfaan deeggarsa kennuun cimee itti fufeetti jira. Haati qabeenyaa mana nyaataa Maammee Kakoo Aadde Maammituu Makuriyaa dhiyoo uummata hongee miidhamaniif nyaata kennanii dhadhaallee dibaniitti jiran. Rakkoo uummanni kun keessa jiru kan halaala irraa ilaalan caalaa hammaataa ta'uu waan argan irraa ka'uun kana akka godhan BBC'n Aadde Maammituu dubbisuun gabaasee jira. Uummanni Booranaa uummata yoo ati bishaan gaafatte aannan siif kennuudha uummata rakkina kana argee hin beekne ture jechuun waa'ee uummata Oromoo Booranaa dubbatan. Amma rakkoon bokkaa loon re'ee gaala isaanii jalaa fixeetti jira. Lafti gogeetti jira kanarraa hanka'ee rakkoo hamaa keessa jiranii siijaan. Biyyoonni gaafa Afrikaa Itoophiyaa dabalatee hongee waggaa 40 keessatti hammaataadha jameetu isaan qunname ja'a dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baasen. Hongeen kunis hawaasa horsiisee bulaa kan qabeenyi isaa loon ta'ee miliyoonaan galaafate. Eegasii namoonni bebbeekamoo fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gargaarsa walitti qabu itti fufaniiti jiran. Rakkoon kun horsiisee bultoota qunnamee kan abdii namatti dukkaneessu ta'us hamilee fi abdiin ummatichaa garuu humna namaaf ta'a jedhan garee artistoota uummata Booranaa hongee miidhama ilaaluuf gamas imalanii jiran keessaa. Uummanni kun rakkoo hamaa keessa jiraachuun isaa nama yaaddessuus gargaarsi mootummaa jaarmaalee adda addaa fi namoota dhuunfaa jiraachuun ammoo abdiif namaa kannaa jedhan Aadde Maammituun gama isaaniitiin. Tibbana Booranaaf roobni roobee lolaa seejanii namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaa kan turan hoggaa ta'u Aadde Maammituu fi artistoonni garas imalan bakka rakkoon jiru ijaan argan garuu roobni akka hin jirre dubbatan. Aadde Maammituu Makuriyaa haati qabeenyaa mana nyaataa Kakuu Maammee jedhamuun beekamu akkuma kanaan dura wayita hawaasni hedduun naannoo Sumaaleerraa buqqee nyaachisaa turan ammas uummata Booranaa hongee miidhame sooraati jiran. Aadde Maammituu Makuriyaa namoota 10,000 ta'an midhaan sooruu fi warra dubartootaa fi shamarranii dhadhaa dibuu karoorfatanii garas imaluu isaanii BBC'n isaan dubbisuun gabaasee jira. Namoota 10,000 sooruu karoorfadheetiin gara taltallee deeme kanaaf ammoo biddeena ija 10,000 Biddeena gogaa kan dirqooshaa madaabaraa 5 ittoo fi dhadhaa Finfinneetti qopheessinee qabanneetii dhufnee siijaan. Aadde Maammituun dubartootas dhadhaa dibanii jiran. Uummanni kun dhadhaadhaan guddatee dhadhaa hedduu dibatan baay'eedha jaalatan horiin ammoo jalaa dhumateeti jira kanaafuu dhadhaa dibuutu nurra jiraata je'een dhadhaa qabadhee dhufee siijaan. Hawaasaa Itoophiyaa horii hedduu horsiisuu keessaa tokko Booranaa hogguu ta'u hongeen rooba cimaan hammaatee garuu hawaasicha aannanii fi dhadhaa baree rakkoorra buuseetti jira. Sababa hongeetiin godina Booranaa aanota 13 keessatti namoonni 800 ta'u gargaarsa akka barbaadu ibsamee jira. Aadde Maammituun namoota 10,000 gargaaruuf karoorfatanii gara Booranaa kan imalan keessaa nama meeqa dhadhaa dibuu akka qaban adda baasanii imaluudha ibsan. Kanaafuu hanqinni namoota hin jirus jedhan fuulduraafis gara Dubulluquu fi kaanitti imaluun akka gargaarsa itti fufan ibsan. Aadde Maammituun soorata bilchaataa fi kanneen dafanii baduu danda'an akka dhadhaa fi ittoo qopheessanii wayita garas imalan of eeggannoo fi xiyyeeffannoo guddaan ta'uudha dubbatan. Garee tiyya waliin hojjannaa deeggarsa waan hin qabuuf homaa hin rakkisu ni taajanii karoorsinaan sagantaadhaan hojjannaa wanti nama dhibu tokkolleen hin jiraatu sijan. Torbaanota itti aananis achuma Booranaa keessa turuun gargaarsa akka taasisan ibsanii jiran gargaarsa kanarraa duubatti jechuun hin jiru wal malee homaan qabnu kanatti aansuun gara Dubulluq deemna itti mufufna malee uummata kana alatti dhiisnee tasuma hin gallu jechuudhaanis dubbatan. Tigraayitti bulchiinsi yeroo hundeessuuf deebii mootummaa federaalaatiin eegaa jira jedhe gareen TPLF. Aangoonni TPLF haaluma waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa waliin taasifametti bulchiinsa yeroo hundeessuuf deebii mootummaa federaalaa eegaa akka jiru beeksise. TPLF fi mootummaan federaalaa baatii sadaasaa irratti Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti waraana kaaba biyyattiitti waggoota 2 ture karaa nagaatiin furmaata barbaaduuf waliigaltee mallatteessaniiti turan. Akkaataa waliigaltee kanaatti naannoo Tigraay keessa bulchiinsa yeroo hundaa kan jirutu ture. Torban dabree sanadni bulchiinsa mootummaa yeroo hundeessuuf dandeessisu akka raggee gabaafameeti jira. Paartileen mormituu naannichatti argaman 3 garuu adeemsi mootummaa bulchiinsa yeroo hundeessuu olaantummaa paartii tokkoon qabame jechuun mormaniiti jiran. Marii uummata bulchiinsa mootummaa yeroo hundeessuuf gaggeeffame irrattis osoo hin hirmaatin hafanii jiran miidiyaaleen biyya keessaa TPLF adeemsa bulchiinsa mootummaa yeroo kan miseensota 28 hammatuu fi mootummaa federaalaatiin raggaafamu xumuruu gabaasaniiti jiran. Haa ta'u malee dubbiimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin yeroo Tigraay erga qaamolee Piriitooriyaatti waliigaltee nagaa mallatteessan jidduutti marii waloo gaggeeffamuun booda qofa akka hundeeffamu himan gabaasaaleen hirmaannaa mootummaa federaalaa malee Tigraayitti bulchiinsi mootummaa yeroo hundeeffamuu ilaalchisuun bahan dhugarraa kan fagaateedha siijaan. Tigraay kan gama isaanii irraa eeggamu qofaa gochuuf yaalaa jiran jechuun ture obbo Geetaachoo Raddaa dilbata toora Tiwiitaraa isaanii irratti kan barreessan akkaataa waliigaltee nagaa mallattaa'een TPLF sanada bulchiinsaa yeroo erga qopheesse booda qaamolee kan irra gookiin mirkanaa'uu qabaa jiran. Qaamolee kanneen keessaa inni ijoo mootummaa federaalaati dhimma kana irratti mootummaan federaalaas ta'e gareen hojiirra oolmaa waliigaltee kanaa
hordofanii homaa hin jenne. Waraanni waggaa lamaaf naannoo Tigraay keessa ture badii guddaa geessiseeti jira. Naannichatti hawaasni gara jireenya idileetti akka deebi'uu fi tajaajila mootummaa akka argatu mootummaan hundaa'uu qaba. Kana dura marii qondaaltonni Tigraay ministeera muummee Abiy Ahmad waliin taasisaniin baajetii naannichaa yeroo bulchiinsi yeroo hundaa'u akka gadhiifamu dubbataniiti turan. Erga waliigalteen nagaa raawwatame as dhaabbileen deeggarsa namoomaa fi tajaajiloonni bu'uuraa naannoo Tigraayitti tajaajila kennuu eegalaniiti jiran. Donald Trump waraana Raashiyaa fi Yuukireen guyyaa tokkotti dhaabsisuun ni danda'a jechuudhaan dubbatan. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Donald Trump osoo pirezidaantii ta'uun irra deebiin filatamanii waraana Raashiyaa fi Yuukireen dhaabsisuuf guyyaa tokko caalaa akka ittiin fudhanne dubbatan. Bulchiinsi ammaa waan hunda dhuunfaa isaatiin to'atee jiru jedhanis akka jijjiiran waadaa seenan Donald Trump. Pirezidaant Trump dilbata dabree yaa'ii tuutaa warra koonzervaatiif duratti sa'aatii dheeraa fudhachuun dubbataniiti turan. Waraana waggaa tokko oliif ture yeroo gabaabaa keessatti ni dhaabsisa yoo baay'ate guyyaa tokko caalaa natti hin fudhatu. Qaamolee wal waraanan lameen waan hin jee amansiisu anaati beeka jedhan Donald Trump. Duula gareen Trump Right Wing jedhamu Washington DC keessatti guyyoota 5 darbaniif geggeesse irratti yoon filatame waraana tokkolleen hin jiraatu jedhan Trump. Waraanni addunyaa sadaffaan akka hin kaane haala salphaa ta'een ittisaasi jedhan. Trump haasaa lamaaf walitti fufinsaan taasisan keessatti Ameerikaan burjaajii balfaa kooministiin akka hin barbadooneen bararas jedhaniiti jiran. Carraa lammataa argannaan imaammata pirezidaantii ammaa Joe Biden akka jijjiiranis waadaa seenaniiti jiran. Kan Ameerikaan iddoo filatamtuu fi waan hundaan fooyya'ee godhuu danda'u isaan qofa akka ta'es dubbatan. Trump dubbii sa'aatii dheeraaf dubbataniin haalaan of dhaadanis wayita isaan filannoo bara 2024 irratti hirmaachuuf ifaajaa jiranitti qoodamiinsi paartii isaanii keessa jiru gufuu guddaa itti ta'aa jiraachuutu dubbatama. Dorgommiin pirezidaantummaa bara 2024 wayita eegalee jirutti paartii Trump paartii Riippaabilikaan jidduutti qocollaa fi lollii fi wal himannaan heddummateeti jira. Haalli kun iddoo paartiin kun qabu guutumatti balleesseeti jira jedhan ogeeyyiin siyaasaa fi tarsimoo biyyattii tokko tokko. Rooyiters qaamolee raawwachiistota 50 caalan kutaalee biyyattii Trump bara 2020 keessatti injifataman kanneen akka Arizoona, Joorjiyaa fi Neevaadaa irratti afgaaffii taasiseefiiti jira. Trump bara 2020 kaaba Kaarolaayinaa fi hanga tokko kibba Kaarolaayinaatti sagalee caalmaa argatanii turan. Neevaadaa keessattis filannichi eegalee gara jalqabaa dursaatti turan. Ogeeyyiin tarsimoo fi imaammata Ameerikaa bocuun beekaman filannoo wayita ga'u inuma aangawoonni paartii warra Riippaabilikaan walitti garagaru.